Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Baruuftuu. Egaa har'a kan waliin ilaallu tooftaa isa lammaffaadha jechuudha. Tooftaa isa lammaffaa akkamitti kan nuti kiiyuub ruutii lakkoofsa tokkoo kan barbaannu kan jedhu waliin ilaalla. Tooftaan inni lammaffaa sunis maali? Gabatee kiiyuubiitti fayyadamuun kan nuti barbaannu jechuudha. Tooftaa lammaffaan gabatee kiiyuubiitti fayyadamuu kan jedhudha. Gabatee kiiyuubiitti akkamitti fayyadamuudhaan kan nuti kiiyuubii lakkoofsa tokkoo barbaannu kan jedhu waliin ilaallaa. Na waliin tura. Gabatee kiiyuubiitti fayyadamuun kiiyuub ruutii barbaaduuf lakkoofsa kenname gabatee keessa barbaadu jedha. Egaa lakkoofsi tokko isinii kennama. Kiiyuub ruutii isaa barbaaduuf maal gootu? Gabatee sun keessa deemtanii lakkoofsicha barbaaddu. Lakkoofsicha ni barbaaddu jechuudha. Itti aansuun gara bitaatti lakkoofsa toora duraa keessa jiru barreessuu jedha. Kana booda lakkoofsicha irraa ka'uun gara olii lakkoofsa dalgee irratti argamu barreessuun lakkoofsi argamu kiiyuub ruutii lakkoofsichaa ta'a. Maal gootu? Jalqaba irratti lakkoofsa sana gabatee keessaa barbaaddu. Lakkoofsa isaa isin kiiyuub ruutii isaa barbaaddan sun jechuudha. Maal gootu? Gabatee sun keessaa barbaaddu. Sana booda erga lakkoofsicha argattanii maal gootu? Gara bitaatti deemtu jechuudha. Erga argattanii gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti deemtu. Sarara sana osoo hin galakkisiin jechuudha. Gara bitaatti kan isin deemtan. Sana booda gara bitaatti erga deemtanii lakkoofsi isin argattan sun maanni kiiyuub ruutii lakkoofsichaati jechuudha. Fakkeenya fi gilgala yeroo hojjennu ifa isinii ta'aa deema. Mee waliin haa ilaallu fakkeenya 20ffaa kana. Gabatee kiiyuub ruutiitti fayyadamii kiiyuub ruutii 64.48 barbaadi jedha. Maal gootu? Kiiyuub ruutii yeroo barbaadan jechuudha. Kan isa kanaati miti kan isin barbaaddan maal gootu? Lakkoofsa kana gabatee sana keessaa barbaaddu. Lakkoofsa 64.48 kana maal gootu? Gabatee sana keessaa barbaaddu. Erga gabatee sana keessaa lakkoofsa kana argattanii maal gootu? Gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti deemtu jechuudha. Gara bitaatti yeroo deemtan lakkoofsi isin argattan sun kiiyuub ruutii lakkoofsichaati jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Furmaata kana jechuudha. Furmaata isaa waliin ilaaltan jalqaba lakkoofsa kenname gabatee keessa barbaadu. Lakkoofsa kana gabatee keessaa barbaaddu jechuudha. Erga lakkoofsa kana argattan immoo maal gootu? Itti aansuun gara bitaatti dalgee adeemuun lakkoofsa toora irra gadee irratti argamu 4.0 barreessu. Maal gootu jechuudha? Lakkoofsa kana ni argattu yeroo barbaaddan jechuudha. Sana booda gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu? 4.0 argattu. 4.0 erga jettanii toora inni keessatti argamu kana jechuun olee inni keessatti argamu. Olee inni keessatti argamu maanni tokko keessatti argama lakkoofsi kun. Maal gootu? Tokko jettu jechuudha. Kanaafuu kiiyuub ruutiin 64.48 meeqadha? 4.0 tokko ta'a jechuudha. Irran isinii deebi'a akka ifa isinii ta'uuf. Egaa kiiyuub ruutii lakkoofsa kanaatti kan nuti barbaannu. Maal gootu? Lakkoofsa kana gabatee keessaa barbaaddu. Erga gabatee keessaa argattanii maal gootu? Gara bitaatti deemtu. Egaa lakkoofsa kana gabatee keessaa ni barbaaddu. Gabatee keessaa erga argattanii gara bitaatti deemtu. Akka dhumaatti deemtu jechuudha. Sana booda eenyuun argattanii? 4.0 argattu. 4.0 tokko jettu. Maaliif tokko jettu? Lakkoofsi kun olee tokko keessa waan jiruuf.
osoo olee lamaa keessa jira ta'e osoo iddoo kana as jira ta'e jechuudha. Lakkoofsi kun osoo as jira ta'e maal gootu? 2 jettu jechuudha. Otoo as jira ta'e asitti 3 jettu jechuudha. Iddoo kanatti iddoo tokko jettan kanatti 3 jettu. 4 ta'e 4 jettu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjechaa deemtan. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Kanaafuu egaa xumura irratti lakkoofsicha irraa ka'uun irraa olee adeemuun lakkoofsota dalga irra jiru tokko barreessu. Kunis maal ta'a? Iskeer ruutiin 60 bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Xumura irratti lakkoofsicha irraa ka'uun irraa olee adeemuun lakkoofsa dalgee irra jiru tokko barreessu. Kunis kiiyuub ruutiin 64.48 meeqadha? 4.01. Maaliif akka jenne isiniif ibseetan jira. Maaliif? Sababni isaa lakkoofsi kun olee eenyu keessatti kan inni argamu? Tokko keessatti waan argamuuf jechuudha. Asitti tokko kan barreessine. Ifadha jedhee yaada kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuun dagatina. Tooftaa sadaffaan immoo teekinooloojiitti fayyadamuu jedha. Teekinooloojiitti fayyadamuu kan jedhu egaa kaalkuleetara saayintifikiiti kan isin fayyadamtan. Tooftaa inni biroo kiiyuub ruutii ittiin barbaannu keessaa saayintifikii kaalkuleetarii fayyadamuun ta'a. Kunis tarkaanfilee armaan gadiitti gargaaramuun ta'a jedha. Egaa kiiyuub ruutii lakkoofsa yeroo barbaaddan kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun jechuudha. Maal gootu? Jalqaba lakkoofsicha tuqxu. Fakkeenyaaf kiiyuub ruutii 8 barbaaddu ta'e maal gootu? Lakkoofsicha tuqxu. Kaalkuleetara sanarra lakkoofsa 8 tuqxu. Lakkoofsa 8 erga tuqxanii maal gootu? Mallattoo ishii kanaa tuqxu. Mallattoo xaa paaworii yaa kan jedhu kana tuqxu. Sana booda kaalkuleetara irratti tokko irra xaa tuquun 3 barreessuun lakkoofsi argamu kiiyuub ruutii lakkoofsa kennameeti. Maal gootu? Tokko irra xaa kan jedhu kana tuqxu jechuudha. 3 barreessuun lakkoofsi argamu kiiyuub ruutii lakkoofsa kennameeti. Amma egaa yeroo kiiyuub ruutii 8 barbaaddan maal gootu? 8 tuqxu. Kaalkuleetara sanarraa jechuudha. Sana booda erga 8 tuqxanii maal gootu? Xaa paaworii yaa kan jedhu tuqxu. Kaalkuleetaruma sanarra jira jechuudha. Kaalkuleetara saayintifikaa sanarra jira. Sana booda erga isa tuqxanii maal gootu? Tokkorra xaa kan jedhu tuqxu. Sana booda 3 barreessitu. 8 otoo hin taane 3 barreessitu. Sana booda lakkoofsi isin argattan sun maanni? Kiiyuub ruutii lakkoofsichaati jechuudha. Egaa amma tartiibaan isiniin jedhu kana yeroo tuqxan saayintifik kaalkuleetara saayintifikii irraa jechuudha. Meeqa argattu? 2 argattu jechuudha. Kan 8 yeroo barbaaddan 8 tuqxu. Sana booda mallattoo xaa paaworii yaa kan jedhu tuqxu. Sana booda kana ni tuqxu. Tokkorra xaa kan jedhu tuqxu. Sana booda 3 barreessitu. 3 barreessuun yeroo barreessitan maanni? Lakkoofsi isin argattan sun lakkoofsa 2dha. Kanaafuu kiiyuub ruutii lakkoofsa 8 argattaniitu jechuudha. Kiiyuub ruutii lakkoofsa 8 meeqadha? 2dha. Fakkeenya 21ffaa kana ilaallu. Kiiyuub ruutii 27 argachuuf kaalkuleetara saayintifikiitti fayyadamii barbaadi. Maal gootu? Jalqaba irratti 27 tuqxu.
27 erga tuqxanii xaapaaworii yaa kan jedhu tuqxu. Sana booda erga isa tuqxanii tokkorra xaa kan jedhu tuqxu. Sana booda 3 barreessitu. 3 erga barreessitanii maal gootu lakkoofsi isin argattan 3 argattu jechuudha. Sababni isaas kiibruutiin 27 3 waan ta'eef jechuudha. 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 ani 3 paaworii 3ti. 3 paaworii 3 immoo meeqadha? 27dha. Kanaafuu asitti maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 2 tuqaa 8 waliin ilaallaa. Haga amma waliin ilaalle kana keessatti bakka isinitti ulfaate yookiin bakka isinitti gaaffii ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaa naa tura.